Kapan abbaa raddaa jechuudha. Abbaa raddaallee qabsiisnee innis mana manatti deemeeti kan nuti keessaa ture jechuudha. Akkanatti ambulaansuma keenya. Maaliif dhimmi kun dhimma nama hundaa waan ta'eef qixa kanaan goonee jirraa garummaan kun yeroo dirree guddinaa irratti hojjetu. Yaa gareen kun akkuma agartan namoota 65 kanan hojjetanii Gare Manai namni Dr. Manai namni yaa gare sani isi kun kan hojjetame akkuma laattanii barbaade. Kanaaf nu yeruma san aanaa keessan kana qofatti nafuu ammas gare biraan ergine jeebatuufa yeroo sana illee chaalenjii godhaa ture. Maaliif yoo aanaa keessan dhufanii dhabanii galan keessummaan si dhuftee waa dhabdee galte qaaniidha jeetiin mormaa ture abadan numaan fidee jeebatanii yaa itti fufe haaluma saniin garee sana chitti garee tana galgala baafnaa baay'ee nuti ambulaansii galgalumatti himan ardaa hunda deemtiin ardaa hunda numa halaamtee namni nafu jibbiin jeetufa kanaaf bifa saniin haala akkas goonee jireenya na wanni kanallee haasuu barbaade mucaan asitti gargar kun nama gartee otiizimii qabu otiizimii beekanii nama otiizimii qabu garuu chumata laga bokoransa bira taa'aa bokoransa bira taa'aa inna isa kanas mee nama haan qofaa miti ilaalle jennetti mana deemne baay'ee mana deemu akkasitti agarree ijjalatti hojjennee jechuudha na bakka inni taa'u fuunee deemnee hojjennee jechuudha inni bira isa kana isa gubbaa mucaan kun amma naannoo magaalaa Adamaatti gosa guddina ta'u finne Ahmad jaati taata gubbaa alaaf arabtaa ta'e guddina yaadamte mi argitanii inni kunis nama gabaabaa wayiiti beekte gabaabaa wayiiti mana galee jira inna ani gaatuusa raddootni beekame bakka waajiran ittiin geessee Muhammad ni ilaalanii uffata adda baasan isa kana godhan tajaajila fuunee geessinee tajaajila kanneen warri waan jedhanii beektanii haa ijalachuu inni silaaffachuu deemu dhaabsitanii isinii bakka itti godha gaarii jedhanii rakkoon qabuuti ni ilaaltanii jennee jechuudha. Itti dhaabuu deemti beektanii kanarraan jechuudha. Kanarraan mana kana namaan nyaachisa nama bira ta'a